Angooftaa Yesuus ammas angooftaa Yesuusitti amanuu keessanii warra Waaqayyoof qulqullaa'an jaallachuu keessan dhaga'eera. Waa'ee keessanii fi Waaqayyoon galateeffachuu kadhata koo keessattis yaadachuu hin dhiifne. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii abbaan ulfinaa hafuura ogeessota isin godhuu Waaqayyoon beekuu isinitti mul'isuu akka isiniif kennu nan kadhadha. Waamicha isaa abdii maal akka of keessaa qabu ulfinni warra Waaqayyoof qulqullaa'an darban argachuuf jiranis badhaadhummaan isaa maal akka ta'e beekuudhaaf ija qalbii keessanii akka isinii banuuf kadhata kooti. Kunis nuyi warra amannee fi humna safara malee guddaa akka ta'e, humni isaa safara malee guddaa akka ta'e, aangoon isaa inni jabaan isin gidduutti akka hojjetu akka beektaniif ture. Jedhannan irratti xiyyeeffachuu barbaadu lakkoofsa 17 irra jirudha. Lakkoofsa 17 irra yaada tokkitti jira luqqee sanarra. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abbaan ulfinaa hafuura ogeessota isin godhuu Waaqayyoon beekuu isinitti mul'isu akka isiniif kennuuf nan kadhadha sadudha. Hafuura ogeessota isin godhu. Kanaaf namni hundumtuu amanaa kan ta'ee fi hafuura ogumaaf hafuura beekumaati wanti kun. Hafuura ogumaaf hafuura beekumaa argachuu isa duratti hin dubbadha. Hawwiin nama kanaas iddoo kanatti kanuma. Phaawulos qulqulluudha kan balleesse kutaa kanaa. Kanuma kan inni kadhateefis. Kadhannaan isaa bal'aadha. Ni yaadadha. Waggaa darbitee hin beeku. Kadhannaan isaa kaanii isiniif qoodeera. Yaada yeroo isaa hin yaadadhu. Haa ta'u malee kutaa kana keessatti yeroo afaan banatee dubbatu waa'ee keessanii Waaqayyoon nan galateeffadhaa. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an, warra Waaqayyoof adda ba'an akkasin jaallattanii qaama tokko ta'uu isaanii fudhattanii akkasin jaallattan dhaga'eera. Kun gammachuu kootii anaa fi baay'ee natti tolee. Amma immoo taanee irratti dabalee waan isin barbaachisu akka uffata irratti dabalanii namatti qorrineef namatti uwwisanii irratti dabalee immoo akkan isinii hawwaa tokko jira. Innis maa inni Waaqayyo abbaan koo hafuura ogeessota isin godhu Waaqayyoon beekuuttis immoo isin guddisu yookiin immoo Waaqayyoon beekuu irra caala akka beektaniif isin godhu isin akka isinii kennuuf isiniin kadhadhaa jedhee sana dubbatudha. Kanaaf egaa anis galgala kana gabaabsee hafuura ogumaaf hafuura beekumaa argachuuf yookiin immoo hafuura ogumaaf hafuura beekumaa warri argatan yookiin immoo argachuun maaltu ta'a jireenya namaa irratti. Hafuura ogumaaf hafuura beekumaa argachuudhaaf wayii yeroo argannu maaltu ta'a? Maali bu'aansaa? Maaliif bu'aa malee waa tokko hin ta'u? Maalinni akkasumaan miti. Kan Phaawulos kadhateefis akkasumaan miti. Kan Phaawulos hawweefis akkasumaan miti. Har'as taanaan anaaf isinis immoo hafuurri ogumaa hafuurri beekumaa kun hin barbaachisa. Waaqayyo harkaa hafuurri ogumaa hafuurri beekumaa hin dhumu. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Ogummi namaa daangaa qaba hin dhumti. Ogummi namaa beekummi namaa. Inni baay'ee ogeessa jettan yookiin umuriin dulloomee nan dadhabee durillee akkasin ture, durillee kana hiikaan ture, durillee kana hidhaan ture, durillee oguma akkasiin qabaa jedhe yoo dhuma leenjiidha adda addaatiin illee oguma sana godhate hin dadhaba humni namaa. Kan Waaqayyoo garuu ogummi isaa guutuudha. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifamee ta'u. Kanaaf hawwiin Phaawulos, eebuun Phaawulos yeroo baay'een dubbadha gaa kana. Yoo irra deddeebi'ee dubbadheera ta'e nan nufsitan jedheen yaada amanaa natti tola bakka ta'edha. Sima tokko waan biraa dhawuuf namni kun yeroo waa'ee isaanii dhaga'e illee waa'ee keessanii dhaga'e yeroo jedhu nan dhaga'e waa'ee kee bakka sin arge footoonis baay'ee furdatte baay'ee sii tole Waaqayyoof galatu kunoo ijoollees baay'ee godhatte mana sin ijaarratte akkasis taate innis gaariin jechuutti hin jiru. Kanan sii gammada jiru namooti. Phaawulos garuu nurraa bal'aadha. Waa'ee lafaatti hidhamee hin jiru, waa'ee waaqaatti hidhamee jira yaadisaa yeroo hundaa bakka ta'ee fi inni kan inni jedhu afaanii baafatu maalidha waa'ee keessa waan tokko hin dhaga'eedhaan. Innis maa inni gooftaa Yesuusitti amanuu keessan warra Waaqayyoo qulqullaa'an jaallachuu keessan dhaga'eera. Waa'ee keessaniifis Waaqayyoon galateeffachuutu sama hin dhiibne. Waa'ee kanaatiif baay'een galateeffatan. Irratti dabalee eega akkasittiin Waaqayyoon jaallattanii Kiristoosiin beektanii warra Waaqayyoon jaallatan qulqulloo ta'an qaama Kiristoos warra ta'an kanas immoo erga akkasittiin jiraattan irra caala cimuudhaa fi wanta jireenya keessan keessa hin fayyadu guddaa tokkoon isinii kadhadhaa. Innis maa inni oguma Waaqayyoo biraa ta'e hafuura oguma namaatti guutu. Isa Waaqayyoon beekuu namaa kennu akka isiniif abbaan koo isiniif kennu isinii kadhadhaa. Kanaaf egaa hafuura ogumaa beekumaa kana yeroo argatan kiristaanoti maaliif barbaachise isan dubbadha galgala kana. Gabaabaadhumatti ergaa Phaawulos qulqulluu jedhee mata duree iyyuu kenneera garee warra Efesooniif kan inni barreessedha.
xalayaan ni barreessi kun xalayaan naanna'ee dubbifamudha kan isin dhibu warra waldaa kanatti bor waldaa sanatti kan naanna'ee dubbifamudha xalayaan kuni baay'ee natti tola Efesoon kana guutummaa isaa gara waggaa tokkoof ji'a ja'a barsiisee na yaadadha bakka biraatti jechuu kooti baay'ee yeroo hundaara deddeebi'ee tola yeroo rabbi ammas waldaan deemee ture Efesooniin barsiisu turanii walirraa walitti fufsiisaan barsiisaa turanii baay'ee na tole keessi koo maaliif yoo jettanii ergaan Efesoon akka waliigalaatti maal of keessaa qaba badhaadhummaaf araaraaf ayyaana waaqayyoo amma guddaa ta'e kiristaanota beekan of keessaa qabachuu keessatti waa'ee dogoggora ofirraa dhowwuu waa'ee barumsa sobaa waa'ee milaa waa'ee waan akkasii kiristaanni karaa isaan ittiin fayyuu danda'an eega fayyanii immoo karaa isaan ittiin kiristoos irratti hiddaaf hundee gadi fageeffatan hiddaaf hundee gadi fageeffatanii immoo akkamittiin mana waaqayyoo keessatti tokkummaa qaama hafuuraa ishee taate waldaa kiristaanaa keessa tokkummaa eeganii akkamittiin akka isaan deemuu danda'anitu of keessaa qaba ergaan Phaawulos. Kanaaf namatti tola. Bitaa mirgaan kan inni ijaaru jireenya kiristinnaa jireenya kiristoosii wajjinii duuka bu'uu kiristoos wajjin kiristaanni gochuu qabu barsiisa bakka ta'eef namatti tola baay'ee. Maaliif hunda duratu isa waaqayyoof galanii guddaan haa ta'u. Gooftaan keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kanaafitu duraan dursaa mootummaa waaqayyoo barbaaddadhaa kan inni jedhee dursachuudha piraayoritiin kan kennamuuf isa kana. Innan sila jedhe wanti gara biraan hin barbaachisa eeyyeen barbaachisa ittaanee wanta dhufu. Namni gaa isa dursa ta'uuf yeroo dursa kennu inni ittaanee dhufu immoo otuu hin jaallatin duuka bu'a. Waaqayyoof galanii guddaan haa ta'u kun macaafa qulqulluudha. Maaliif dursaa mootummaa waaqayyoo barbaadadhaa abbaan immoo saba booddee akka badhaadhummaa isaatti eebba barbaadu nu eebbisa bakka ta'e. Kanaaf Phaawulos iddoo kanatti isiniin kadhadha baako. Badhaadhumma isaatirraa isa dhumnerraa jechuudha. Inni badhaadhaadha hundaa qaba harka isaatiin dhumu. Manni isaa guutuudha. Waaqayyoof galanii guddaan haa ta'u. Akkasii waaqayyoo gooftaan maccaa karaa hundaayyuu waan hundaa waan nu barbaachisu Kiristoos Iyyasuus ilma isaa inni dabarsee nuuf kennee waan nu barbaachisu immoo ammam nuun kennuree jedha macaafa qulqulluu. Isa lafarraas yoo ta'e jechuudha. Maaliif abbaan koof abbaan keessan badhaadhaadha. Waaqayyoof galanii guddaan haa ta'u. Badhaadhinni isaa kan namaa daangaa kan qabu limiitii kan qabu qabeenyi isaa lakkoofsaan kan beekamudha. Kana eeyyuu biliyeenaroota tiriiliyoonii walitti qaban biyya lafaa kanarraa beekamaadha. Kan isaan ittiin dorgoman biliyeenariidha tiriiliyoonariidha tiriiliyoonillee beekamu biliyeenariidha yaa zoruu baay'ee. Kanaaf lakkoofsa qaba. Kan waaqayyo badhaadhummisaa arjummaansaa jaalallisaa ho'isaa nama baachuunsaa daangaa tokko qabu hamma dhumaatti. Badhaadha waaqayyoof galanii guddaan haa ta'u. Kanaafitu badhaadhumma isaarraa san dhumnerraa hundumaa gahuu isa danda'u. Isa dadhabaa sin ga'a, isa jabaa fi jedhu sin ga'a, isa ijoollee sin ga'a, isa guddaa sin ga'a, isa xinnoo sin ga'a, warra kamiin warra Kiristoos Yesuusitti amanee lammata irratti kana hundumaaf jechuudha. Isaa fi hin ga'a bakka ta'ee fi badhaadhuma isaarraa abbaan koo waaqarraa maal isiniif haa kennu hafuura ogeessa isin godhu isiniif haa kennu. Waaqayyoo galanii godhu. Hafuurri waaqayyoo ogeessa nama godhu. Oguma yuunivarsiitii lixanii hin argan. Oguma beekumsa gurguddaa yookiin karaa adda addaatiin karaa namarraa argan ogeessa oguma cimaa namoota biratti garuu ogummi suni waan akka oguma qabneetti fakkaatu malee nu warra nu galee biratti oguma guddaa maqaan isaa barabaraan kan eebbifame ta'u. Ogummi kun immoo maal godha jedha iddooma kanarraa kan isin dhibu lafa koosuu 17 abbaan ulfinaa hafuura ogeessota isin godhuu jedha. Ittaanee inni guddaan hafuura ogeessota nama godhu kun maal godha jettanii waaqayyoon beekuu nama barsiisan. Waaqayyoon beeku achumarraa dubbisadhaa waaqayyoon beeku isinitti mul'isu. Warruma waaqayyoon beekna jedhaniitu hin geenye. Ammayyuu waaqayyo beekameen dhumu. Waaqayyo Egzaabeeraa hin lammadin jedhu namoota afaan Amaariffaatiin akka jedhu. Waaqayyoon garaa baruu hin dandeessan. Beektanii fixuu hin dandeessan. Hafuura oguma nama godhu yeroo namatti guutu isumatu hafuurachi nutti dhangalaasee isumatu ofiisaa ofitti nu mul'isee isumatu ofiisaa amma nu ga'a jireenya keenyaaf isa beekuun nu ga'a amma jiru du'a of nutti mul'iseetu waaqayyoo galanii guddaan haa ta'u. Museen si'a ta'u kana kadhate miti bakka ulfina keen arguu barbaada. Ulfina keen arguu barbaada. Bakka baay'ee si baruu barbaada. Hamma nama si bara caalan si baruu barbaada. Ulfinuma keen barbaada. Nama ulfina waaqayyoo argee akka jiraachuu hin dandeenye waaqayyoo beeka ture. Ulfina waaqayyoo arginaan namni hin bada fuula waaqayyoo dura. Ulfinni waaqayyoo baay'ee cimaadha bakka ta'e. Si'a tokko na yaadadha qabbaneen nu hojii jirte hin beeku mana nama tokkotti jimma jirra. Obboleessi tokko baay'ee kadhata faarmaasii qaba. Otuu kadhannuutu dogoggortanii ulfina keenatti mul'isi yaa waaqa wattanii kadhatinaa.
Maali yenneen gaaf tokko soomaaf kadhata fudheen ulfinuma kee yaa Waaqayyo maaloo ulfinuma kee arguu barbaada maaloo awwaa biraan barbaadu kana si kadhadhaa jedheen kadhadhee isa booddee waan an ta'e hin beeku jedhe. Ulfina miti caafi ulfina isaatuun argin siree jalan bade ta'ee eessan naqe ta'ee attam akka ta'e ta'ee hin beeku. Musees kanaafitu wanti si barbaachisu duwwaa jireenya keetiif geggeessummaa keetiif saba kana fuutee kana aanitti geessu waan si barbaachisu duwwaa malee namni kamtuyyuu ulfina Waaqoosa guddaa argee jiraachuu hin danda'u. Waaqayyoon garuu gaaf tokko isinitti hima. Gaafa garuu biyya lafaa kanarraa deemnee biyya Waaqaa sanuuf kennametti gallu qaama haaraa yeroo uffannu beekumsa keenya yeroo guutuu ta'u isa hawwinu isa maal laata jennee yaadnu Kiristoos Iyyesuusiin hoolicha isa ta'e fuulaaf fuulatti gaafa laallu ulfina Waaqayyoo abbaa isa keessatti argina. Waaqayyoo galanii guddaan ta'u. Hafuura ogeessota nama godhu immoo yeroo uffannu kanaaf nu qopheessa jechuudha. Kanaaf nu qopheessa. Yeroo tokko beekumsuma see biyya lafaa qabnu karaa Waaqayyoon tilmaamna gammada. Akka waanuma keenya nutti fakkaatu. Waaqayyo beekameen nu garasi. Kanaaf Phaawulos maa'inni lafarra yeroo jirtan iyyuu isin amantoota nan jireenya keessan Kiristoos wajjin jiraachuuf kan isin barbaachisu. Waaqayyoo jiraachuudhaaf akka dandeessanii hafuura ogeessota isin godhu abbaan badhaadhummisaa guutuu ta'e akka isiniif kennuuf isiniin kadhadhaa. Kanaaf egaa har'a firoottan koo ani isinis maal garas eessa jiraadhaa haala gaarii keessa haala gaarii hin taane biyya ogumaan guddate ogummisaa gadi bu'e biyya baay'ee sooressa biyya hiyyeessa keessa jiraatanii biyyi lafaa oguma Kiristoos bira ga'uu tasuma hin danda'u. Biyyi lafaa nuun garuu badhaadhuma isaarraa oguma isaarraa ofii isaatii waan nu hiruuf ofii isaatii waan nu kennuuf keessa keenya waan kaa'uuf keessa keenya waan boqochiisuuf hafuurri ogeessota nu godhu sun nutti hin guutama maqaa Yesuus Kiristoosiin. Kanaaf oguma warri dhabdan oguma roon isiniin jedhu gaaf isinii gala. Anamma waa'ee oguma nama yaaduu, oguma waa gochuu, oguma adda addaa beekuma saayinsiidhaan namaa kennamu haasa'uutti hin jiru. Maaliif Phaawulos kan inni kadhate isa miti kan inni kadhate maa'inni oguma isa Waaqayyoon beeku isinitti mul'isudha. Isaan akka guutamtan isinii kadhadhaa. Har'as taanaan ergaan kun kanuma jijjiiramu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Sagaleen Waaqayyoon jijjiiramu kan jedhamuufis kanaaf kan hin jijjiiramne kan jedhamuuf. Isuma yeroo sana jedhutu nu warra dhaggeeffatuunis jedha bakka ta'eefi galgala kan warri sagantaa kana keessatti dhaggeeffachaa jirtanii hawwiin koo anis akka nama Waaqayyootti taanaan hawwiin sagalee Waaqayyoo irra jiru Waaqayyoo galgala kan nu ergus maa'inni hafuura ogummaa isiniif kennu hafuura ogeessota isiniif isin taasisu Waaqayyo akka isinitti guutuuf isinii kadhadhanis Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Hin barbaachisa bakka ta'e maaliifi baay'ee hamma waa'ee Waaqayyoo beekaa deemne hammam akka nuyi Waaqayyoon hin beekne baraa deemne. Baay'ee yeroo waa guddina Waaqayyoo ilaalaa deemnu hammam akka nu xinnoo taanu baraa deemne. Baay'ee yeroo waa'ee Waaqayyoo qorannee qayyabannee maal jennee deemnu hammam akka nuyi fuula isaa duratti raammoo kan wayitti hin galle taanu baraa deemne. Irra caala akka nu gadi jennu nu godhachuudha. Hafuurri ogeessa nama godhu nutti guutamu. Namoota baay'een waan hafuura oguma sana godhu kan uffatan kanaaf kan ka'e hunduma garas beekan kanaan kan ka'e ittiin of jajanii ittiin maal jedhanii ani akkas jedhanii ittiin of himanii miti. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Amma gaameetti humnee laalla akka isinitti dubbadhetti hafuura oguma nama godhu kanaa Phaawulos maaliif kadhate maaliif barbaachisa? Maaliif waan biraan kadhanneef? Har'a hafuura oguma nama godhu kuni Waaqayyoon beekuun namatti mul'isu kuni maaliif nu barbaachisa anaaf ishee galgala kana? Warri hafuura oguma nama godhu kana uffatan fudhatan hafuura beekumaa hafuura ogumaa kana የጥበብና የእውቀት መንፈስ jedha afaan Amaariffaan. Ogumaa beekuma hafuura ogumaa beekumaa baay'ee walitti hidhama jedhu kun namni oguma Waaqayyo biraa qabu beekuma isaa argate ogeessa. Ogeessa jechuun deemsa beeka, bara beeka, haala beeka, yeroo beeka, waan hundumaa Waaqayyoo wajjin walitti fidee madaalee ilaala. Barri yeroo olii gadi goru maa'inni barri kun jedhee raafamu sagalee Waaqayyoo maal jedha? Barri kun bara akkamiiti? Bara qoree ilaaluu danda'a, haala qoree ilaaluu danda'a, barumsa baraa qoree ilaaluu danda'a, hafuurota baraa qoree ilaaluu danda'a, dhugaaf waan hin taane adda baasee gochuu danda'a. Namni hafuura ogumaa beekumaa uffatu kun jechuudha. Mee iddoo kanarratti bahee keessaa baheen deemuuti Phaawulos maaliif akka jedhee hafuurri ogumaa nama godhu hafuurri ogumaa beekumaa kuni maaliif anaaf isinii barbaachisa jedhuun tokko tokkoon isinitti himuu barbaada.
Kanaafiyyuu hafuurri ogummaa beekumaa kuni Waaqayyoon beekuu nutti ibsa yeroo jennu maal jechuudha? Maal jechuudha? Ogummaa yeroo taanu ogeessa yeroo taanu maal jechuudha? Ogummaa akkamii arganna? Beekuma akkamii arganna? Ogummaa eega jedheeti beekuma eega jedheeti waan dur hin beekne tokko waan irra caalnu cimsan yookiin immoo dur beeknu irra caala furdifannu tokko argachuu qabna jechuudha. Kanaafiyyuu jalqaba irratti Kiristaanotaaf hafuurri ogummaa hafuurri beekumaa maaliif barbaachisa hojjettanii jalqaba irratti warri hafuura ogummaa beekumaa kana fudhatan warri hafuura ogummaa beekumaa kana Waaqayyo irraa argachuuf hawwan warri hafuura ogummaa beekumaa kana dheebotan warri argatan maalni beekuma isaan argatan akka kutaa kanaatti abdiin isaan itti waamame hammam akka guddaa ta'e hubachuuf Waaqayyoof galanni guddaan ta'u abdii isaan itti waamaman hamma akka guddaa ta'e hubatu. Abdiin jira. Abdii qabna. Ameen. Nuuf abdiin jira. Anaaf abdiin jira. Qabbaneef abdiin jira. Tokkoon keessaniif abdiin jira. Warra Waaqayyootti amaneef abdiin jira. Ameen. Waan abdiin hin jirre yeroo fakkaate keessa abdiin jira anaaf isiniif. Abdiin jira gooftaa. Yeroo abdiin dhabe abdiin kutadhe jettanii kana booddee jettanii naa raawwateera yeroo jettan keessallee sagalee Waaqayyoo kun hafuura ogummaa isin godhu yeroo qabaattan abdiin jira isiniin jira Waaqayyo. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Mee ittaan cheen isin dubbisa lafuma sanarraa argattu kutaa kana ilaa maal jedha beektu iddoon sanarraa Waaqayyoon beekuu isinitti mul'iseetu akka isiniif kennu nan kadhadhe maaliif egaa waamichisaa abdiin maal akka of keessaa qabu. Waamamne irratti abdii qabna abdiin sun maal akka of keessaa qabu baruchuudha. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Kiristoos duuka kan buune nuyi asuma kaanii as ga'uu duwwaa miti. Bakka yoo inni immoo Kiristoos duuka kan buune biyyuma lafaa kana irratti bakka suusiin nurraa citee wanti araada nama ta'u adda addaa nurraa citee bakka alkoolii dhiibnee ejja dhiibnee hatuu dhiibnee waliin dhamuu dhiibnee waan adda addaa dhiibnee asumatti jiraachuu duwwaa miti. Abdii isa garasiitu jira. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Abdii qulqullootaaf qophaa'e. Lafatti galmaa qulqullaa'e. Abdii jechuun wanta harka keenya keessa galitu abdiidha jedhu. Namni tokko kana siin kenna yoonaan jedhee abdii nan eeggadha mannaa kennutti. Bilbila sii fidee dhufa. Bilbilli kana sii kenna yoonaan jedhe. Bilbila sii bita yoonaan jedhe. Yoo inni immoo waa tokkoon sii fidee dhufa yoonaan jedhee dhossees mul'isee natti himu nan eeggadha. Maal fakkaata laatan jedha. Waan akkamiinaa fida laata. Yoo natti himne ta'e. Yoo himeera ta'e immoo kalariinsaa maa inni laata. Hammamitti hojjeta laata. Meeshaa barbaadetu waan barbaadetu gaafa namichi kun fidee natti kennu gaafa harkaa fudhu galatoomi jedhee abdii ta'uunsaa yeroo sanaa ta'eena. Abdiin jedhamu narka gaheera bakka ta'e. Kanaafiyyuu abdii isaan itti waamaman maal akka ta'e akka beekaniifitu oguma argatu jechuudha. Hammam guddaa akka ta'e beeku jechuudha. Kanaaf abdiin itti waamamne tokko jira. Waamichi abdii sanaa baay'ee cimaadha. Matsaafa qulqulluu keessaa Phaawulos iddoo biraatti waa'ee kanaa yeroo dubbatu abdii eebbifamaa jedha. Abdii eebbifamaa. Wanti baay'ee yeroo abdattanii nama biraa yeroo ta'u isin abdachiisee namni sun yoo guyyaa sana dabarsaa isin abdachiisee yoo namni sun nama bakka ta'eef hin dadhabamaa fi isin abdachiisee yoo ta'u immoo dhiifama naa godhi kaa yeroo biraan godhaa isiniin jedheetu isa isin dheebottanii eeggattan abdii keessan bishaan itti dhangalaasa. Waaqayyo garuu Waaqa. Phaawulosis kan hubachiise maal jedhee abbaan inni badhaadhaa ta'e jedhee. Inni abdii kanatti immoo nu waame inni abdii kana nuu kenne immoo badhaadhaadha. Badhaadhaa jechuun badhaadhinni isaa lakkoofsaan kan hin keeyamne. Waan hundumaa kan qabu, waan hundumaa kan danda'u, waan hundumaa gochuu kan danda'u, daangaa kan hin qabne Waaqa irratti lafa irrattis aboo kan kennameef jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Abdiin itti waamamne maal akka ta'etu beekna. Kanaaf anaaf isin nama qoosaa miti. Warra abdii guddaa qabu. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Biyya lafaa kanarra yeroo wanti nama yaaddeessu wanta adda addaa dhufu namni abdii kutatee naa raawwate hankoo baranumaan raawwate baranumaan raawwate hankoofan keessan baranaan hin raawwatu amma bara baraatitti fufu. Sababiin isaa abdiin itti waamamne abdii yeroo fi miti. Eeyyee akkuma nama kamii lafarra yeroo nu jiraannu daangaa qaba. Yeroo lafarra jiraannu hundaa'amnu abdii isa guddaa isa eebbifamaa isa eegaa jiru sanatti ceena. Kanaaf yoom achitti akka gallu isa dhamaana isa eegganna jedha Matsaafa Qulqulluu Phaawulos biraadha. Isatti galuudhaaf keessi keenya hin dhamaa jedha. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Abdiin kuni abdii cimaadha.
waa'ee abdii kanaa galgala kana dubbadhee fixuu hin danda'u. Yeroo biyya lafaarraa haalli waan isinitti dukkanaa isinitti fakkaata. Yeroo biyya lafaarraa wanti isin yaaddan isinii ta'uu dide. Yeroo biyya lafaarraa akka abjoottanitti jiraachuu dadhabdan. Yeroo biyya lafaarraa wanti isin yaaddan isinii guutuu dide hankoonaa raawwatee hin jedhina. Tasuma kan kiristaanaa iji oguma hafuura ogumaa beekumaa Waaqayyo biraa kadhadhaa malee hankoof kan keessan yeroo waan dukkanaa'e fakkaate wanta bari'u tokko abdiitu jira. Waaqayyo galanni guddaan ta'u. Yeroo wanta narkaa tatamsa'e nutti fakkaate wanta dhandhee walitti nuu qabamee nu eeggatu tokkotu jira. Yeroo wanta gaara nutti fakkaate gaara sana garas kan irra fiiguu dandeenyu lafa wal qixxeetu jira. Abdii jechuun akkas. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Ameen. Ani yeroo darbe nama tokko wajjin bakka tokko tajaajila deemnee boqonna jennee lafa tokko bullee qabbanee wajjin boqochuuma qabnannee jennee bullee hoteela tokko bullee dubbadhee hin beeku. Abbaan hoteela sanaa akkasumatti dhufee nu dubbisee nu jaallate. Gaaroo tokko tokko waaqa surraa isinii kenna miti. Dhufee nu jaallatee nu bareeduma nu biraa deemuu dide. Hoteelichi hoteela guddaa hoteela staarii keessa jirudha. Baay'ee seenaasaa gaduma fuudhee nutti hime. Baay'ee na dhibe. Namni kun wanta abdii nama kutachiisu. Dhugaan isinitti amma naan isinitti hime namni kun dhuguma kana keessa darbeen sobaa nama jechiisu. Waan abdii nama kutachiisu attamii keessa darbeetu dhufee aggaye. Maal attamitti akka taate? Attamitti kun ta'uu danda'ennaan yeroo akka sana jiru ani abjuu har'aan abjochaa jira. Nandoo gore qabatu. Abjuu har'aan abjochaa jira. Namni kun egaa Waaqayyoon beekaa dhiisaa isaa hin beeku rosan amma garuu nama Waaqayyoon hin beeku. Gaafa ilaallu nama Waaqayyoon hin beeku. Garuu waa tokko nutti yeroo sanayyuu warri koo jedhe keessumaa harmeen koo Waaqayyoon beetti. Eessimmu koo Waaqayyoof warra sagadanidha. Waaqayyoo warra ulfina kennanidha. Tariin kadhatuuf ta'an hin beeku. Namni kun abdiin kutatin abdii kutachuudhaan hin du'in yeroo abdii kutattan kan isin dhibu jireenyi namaa abdii kutannaadhaan mataa isaa yeroo ta'u dhukkubsataa ta'a. Nyaata dandeessanii nyaattan. Otuu fayyaa qabdanii waan hafuuris cirisanitti fakkaata. Otuu mataa isin dhukkubni mataan isinitti ulfaatee sammuu keessanis waan fudhatee wanta isinitti citee kan isin haasoftan abdii kutachuu duwwaadha. Maal hankoosichi maal hankoo barana raawwata. Isin jedhaa rakkina qabu hankoo waan dhiiseera. Anoo akkasii warra fiin jedhu duwwaata. Yeroo kana immoo inni abdii nama kutachiisu abbaan sobaa seexanni immoo kana keessa argateetu dhuguma jette keessii raawwateeraam asiin allayyaadhaam ilaalimee achiin allayyaadhaam asiinis nama kanaam asiinis kanaam jedhe. Hafuura oguma sin godhu gaafa uffattan garuu kana garas abdiin jiraa jettu Waaqayyoo galanni guddaan ta'u. Ameen. Maqaan sabara baraan kan eebbifamee ta'u. Kanaaf egaa Filiphisius boqonnaa 3:21 waa'ee abdii kanaa dubbata Phaawulos gabaabsee dhufu. Abdii kana maal jedhee dubbata jettanii nuyi nama biyya waaqarraati. Abdiidhaan kun biyya qabna innee kan ittiin of fokkorruudhaaf. Amma iddoo kana keessa daangaan ishee kallamte biyya ishee Itoophiyaa yeroo kana keessa jiraatu waan tokko nutti fakkaatu. Bakka garuu biyyi tokko jira. Kan Waaqayyo nuuf qopheesse. Kiristoos Yesuus kan nuuf sirreesse. Nan deema kan jedhe. An deeme yoo deeme sinii wayya kan jedhe. Dhaqeen iddoo sinii qopheessa kan jedhe. Isa booddee mana abbaa koo iddoo bal'aa jira kan jedhe. Lafan jiru sana immoo akkas hin taataniif nan deema deebi'ee immoo dhufee isin fudhadha kan jedhe. Iddoon sun jira, biyyi sun jira. Abdii guddaadhaan Waaqayyoo galanni guddaan ta'u. Phaawulos Filiphisius irratti yeroo dubbatu kan isin dhibu Filiphisiusin gaafa qorattanii baay'een isaanii lafinnitti kana dubbate warri Roomaa bulchaa ture bakka ta'ee fi warri lammii Roomaa kun yeroo of jajanii bakka zeegaa Roomaa ta'uudhaan baay'ee yeroo of jajanii biyya abbaa biyyaatiidhaan yerootti monan keessattitu kiristaanota abdii kutateenitu abdiin kutatinaa iddoo kana warri jiran isa lafarraatiin of jajanii nuyi biyyi keenya waaqarraa Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Kana duwwaa miti qaamni keenya lafarraa kun rakkina daddaan darbu gidiraa daddaan darbu kuni dhukkuba daddaan darbu kuni gaaf tokko hin haara'aa jedhee dubbata iddoo kanatti qaama jijjiiramu qabnaa abdii. Qaamni koo kuni hin dhukkuba laa kan isin dhibu qubattiin koo kun waan waraanee irriba malee na bulchiseen kun qaama dhukkubsatu waan tokko gochuu hin dandeenye qaama dhukkubsatu qabna. Gaaf tokko garuu waa tokko abdanna maal jenne bara baraan qaama dhukkubsanne qaama haaraa uffanna. Maalin jedhu bara baraan qaama dulloom qaama dhukkubsan qaama nan beela hin jenne qaama hin gaabbine qaama utuu hin jenne
qaama waan tokko hin beekne qaama akkasii uffata. Abdii guddaa Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Kana maaliin barra ogumaa yoo qabaanne barra gaafa. Yeroo tokko tokko warri ogummaatti hir'atu Phaawulos kan kadhatees hafuura ogummaa isinii kennu isiniif kadhadha kan jedhee fi ogummaa kana dhabaniitu bakka akkuma waan badanii waan hunduu isaanitti jigee mootummaa Waaqayyootti galuullee hin beeku gaankoo minaalbaat amma jechuutti warri gaan. Hafuura akkasii Waaqayyoo gooftaan maccaa hafuura ogummaa isin godhu isinitti guutee isin keessaa buqqisu. Na keessaa isa buqqisu maqaa Yesuus. Kanaaf obboloota kana gaa deebinee immoo inni humna isaatiin waa hundaa of jalan galchinaa jedha rosa. Wanti rakkise har'a baay'ee jira. Kutaa sana dubbifadhaa yeroo kooti fidin dubbisneen. Filiphisius boqonnaa 7:1. Wanta har'a nu rakkise, wanta humna keenya gararraa ta'e, wanta nu irratti bituu barbaadu, wanta caalu gaaf tokko garuu yeroo inni dhufa yeroo sana maayedhaa humna isaatiin humna Kiristoos argannu sanaan qaama haaraa sanutti fufu sanaan wanta hundaa of jala hin galchinaa. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Warri hafuura ogumaa beekumaa uffatan egaa abdiin isaan itti waamame abdii guddaa akka ta'e baruu jechuudha. Kana lesanii isaan baratan. Mana jaaruu baruu miti, arkitektii ta'u miti. Yoo innaa isaa lixanii tokko itti xafarii biraarra qambite oguma akkasii miti. Ogummi isaan baratan hafuurri Waaqayyoo kan inni hafuura ogumaa beekumaa isinatti guutu Phaawulos jedhee maaliif itti guutama maaliif nutti guutamu barbaachisee abdiin nu itti waamamne hamam akka guddaa ta'e barraa jechuudha. Abdiin koof abdiin keessan guddaadha. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Guddaa yeroon isiniin jedhu biyya lafaa kanarra waan barbaaddaniin wal bukkee qabee hin dorgomamu. Bakka dorgomaan qabu qixxeen qabu abdiin koof abdiin keessan. Nuyi sooressoota badhaadhota. Haaleluyyaa. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Baay'ee natti tola. Baay'ee natti tola. Yeroo rakkannu yeroo abdii kutannu yeroo hidhii xuxxunuwwaa abdii waaqarraa qaba kan jennu miti. Har'atuma manni keessan alli keessan guutee jiru mana gurguddaa utuu qabaattanii konkolaatota 5-6-7 utuu qabaattanii akkaawuntii irraa birrii meeqatu qabaattanii isa garas abdii guddaa tokko qabdan beekaa kiristaanota. Isa garas abdii guddaa jira. Inni sirna keessan bira jiru abdii isa waaqarraa qabdan sanaa wajjin wal biraan dhufu. Isa biratti galabaadhaa hojiin qabu. Hafuura ogummaa nama godhu warri uffatan yeroo hundaa galgalaa ganama waa'ee abdii kanaa yaadu abdii guddaan qaban. Abdii safaran qabneen qaban. Abdii eenyu namaan laanneen qaban. Abdiin itti darbu tokkotu jira. Warra abdiin qabne miti. Haaleluyyaa. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Bu'aan hafuura ogummaa nama godhu beekuma namatti kennu uffachuu maannoo jettan egaa abdiin keenya inni itti waamamne hamam akka guddaa ta'e nama barsiisa jechuudha. Kanaaf warri hidhii xuuxxan, warri gaddisan, warri walitti galtanii waan gootan dhabdanii ay jettanii har'aa borii jettanii qaxaroo lakkaa jirtan abdii kutattanii galgala kana maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri akkasii isinirraa haa tarsa'u. Ameen. Inni abdiin isinii ta'e Kiristoos. Hafuura ogummaa isin godhu galgala kana isinitti guutee ija keessan banee gurra keessan banee maqaa Yesuus Kiristoosiin abdii isin eeggachaa jirtan abdii guddaa kana Waaqayyo isinitti argisiisu galgala kana. Ameen. Ameen. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Ameen. Kana duwwaa miti. Kanaan waan wal fakkaatetu jira. Hafuura ogummaa beekumaa yeroo uffannu ni lammaffaa maatu ta'a yoo jettanii dhaalli qulqullootaa maal akka fakkaatu hubatu. Dhaala qulqullootaa ristii isa dhan. Dhaalli keenya namni lafarratti lafa taakkuu tokko irratti wal lola ristii baaquu dhaala baaquu. Taakkuu tokko darbe sana darbe wal kasasee eessaa wal baasee dachaa wal buusee obbolaan haadhoo wal jaallatan dhaala irratti wal fixanii wal ajjeesanii hama bara baraatti wal dubbisuu dhiisanii waan illee walitti godhanii dhaalaan. Gaafa hafuurri ogumaa hafuura beekumaa guutamnu dhaala guddaa haaleluyyaa dhaala guddaa haaleluyyaa badhaasa guddaa riskii guddaa eenyu kan nutti hin falmine kan kooti daarii dhiibde kan hin jenne siif sirriitti hin laatamne abbaan koo anaaf kenne kan hin jedhamne abbaan keenya hundumaaf akka isaatti kan qoodee kaa'e eenyullee irratti nu kasasuu kan hin dandeenye eenyullee irratti nu loluu kan hin dandeenye eenyu kan kooti achi siqii kan nuun jechuu hin dandeenye dhaala guddaa qabdu qulqulloota Waaqayyo. Gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dhaala guddaa qabna dhaala guddaa qabna. Haaleluyyaa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Dhaala sanattitu dhaala sana barraqa gaafa hafuura ogumaa fi hafuura beekumaa argannu jechuudha.
hafuura ogummaa hafuura beekumaa gaafa argannu dhaalli sun akka maka guddaa ta'etu barra waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Mee kutaa tokko isinii dubbisaa matsaafa Daani'el raajicharraati isinii dubbisaa qonnaa 12 lakkoofsa 13 irraa akkana jedha. Ati garuu hamma dhuma jireenya keetiitti dhaqi. In boqottas guyyaa sadhumaa sanattis kaateen dhaabbatta. Ga'ee kee sin argatta. Haleluuyaa. Dhaala kee argatta. Ga'ee kee kan siif kaa'ame. Eenyu kan si duraan xun. Kan waaqayyo siif qodee siif kenne dhaala kee. Badhaasa ta'u maal ta'u. Isa kana jedha. Kanaaf maal jedha? Namni maal jedha? Ati garuu hamma dhuma jireenya keetti dhaqi. Hin dhaabatin deemi. Wanti dhaabus duran jiraatin sokki. Maaliif? Hin boqottu. Guyyaa isa dhumaa sanattis kaateen dhaabbatta. Yoo deemtee deemte. Yeroo dhaabbattoo ga'ee kee sin argatta jedhee jedha. Raajiidha kun. Raajii gara fuulduraatti raawwatu dhaxxanii hojii mul'ata yoo anniisa dhumaa dhaxxanii yeroo dubbistan immoo kanaan waa wal qabatu argitu. Ati deemi. Hin dhaabatin. Waan si eeggatu jira. Yeroo achi geessu hin boqotta. Boqochuu duwwaa miti kaateen dhaabbatta. Isa booddee ga'ee kee argatta. Dhaala kee argatta. Har'a lafarraa baay'een keenya dhaala dhabuu dandeenya. Yoo dhaala qabaannes immoo dhaalli keenya si wal lolchiiftu. Yoo dhiisuu baanne hafuura dhiisuu yenna baanne wal lolu. Bakka lafarratti wal lolu, manarratti wal lolu, suuqirratti wal lolu, eeguma wal lolu, daarii irratti wal lolu, obbolaa wal lola. Isa tokko xinnoo kenname, isa tokko guddaa kenname jedha. Dhaala see lafarraa kun rakkisaadha. Wal nama geessu, wal nama lolchiifti. Kanuma borillee dhiisan deemuu jedhan hin obbolaan haadhoon gadameessi tokko keessaa ba'an abbaan isaanii haadhi isaanii tokko ta'an dhaala irratti wal lolanii biyya lafaarraa otuu waliin oodanii otuu du'a walii barbaadanii obboleettiin kan duute obboleessi kan biyya lafaarra jiru gooftaa. Haleluuyaa. Gaafa hafuura ogumaa beekumaa uffannu abdiitti waamamne duwwaa miti kan nu baru dhaalan qabaa isa jedhu hubannachu. Dhaalli keenya ija keenyaan dhandhee gaaf tokko nan argaa. Eeyo kan natti hin falmine Kiristoos kan naaf qopheesse qabaan dhaala akka iddoo kana raajii Daani'el irraa gaafa guyyaa dhumaatti akkas ta'ani. Dhaalli koof dhaalli qabbanee illee wal hin tuqu. Ga'ee qabna mana Waaqayyoo keessa. Riskii qabna mana Waaqayyoo keessa. Eeyo irratti nu kasaasu, eeyo irratti nu dhiibdan jedhu. Waaqayyo biraa kan nu qoodame iddoo boqonnaa maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Barumsa waa'ee bara dhumaa keessa na yaadachiise. Barumsa waa'ee bara dhumaa yeroo qulqullooti waggaa kumaaf biyya lafaa irratti mo'an. Yeroo leencii fi reettii wajjin ciisu. Yeroo boofii fi ijoollee wajjin taphattu. Yeroo seexanni waggaa kumaaf hidhamu. Qulqullooti warri dursanii butaman Kiristoos Yesuusii wajjin dhufanii lafa kana rarroo bulchan. Biyya lafaa irratti wal qixxummaa ilma namaa yeroo ta'u. Yeroo sanallee ga'ee ittiin hojjennu dhaala qabna. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Isarra darbee immoo seexanni dhaadhaa gad lakkifamee immoo yeroo isa dhumaatiif waaqa irratti ka'ee lollar maageedoon yeroo ta'u lollar maageedooniif isa dhumaatiif seexanni yeroo ibidda ga'an namitti gad darbatamu hidhaa fudhame. Fardiin inni dhumaa yeroo ta'u reettii fi hoolaan yeroo adda ba'u reettii kanatti kan fakkeeffamanii gara bita waaqayyoo kan ta'ani gara teessoo bita waaqayyoo kan ta'ani abidda si oli gara seexanaatti yeroo gad darbatamanii warri gara mirgaa ta'an oolutti immoo gara dhaalan isinii qopheessee ijoollee koo achitti galaa yeroo jedhamu dhufu maqaan isaa bara baraan kan eebbifame ta'u. Har'a kanagaa kan keessa keenya jabeessee qabuu danda'u kan nuti tolu gammachuu keenya guutuu kan godhu. Dhaala lafarraa miti. Kanaaf hafuura ogumaa hafuura beekumaa kan Phaawulos kadhatee fi har'a anaaf isinis kan barbaachisummaa innoo jettanii dhaalli keenyaa hamma makka guddaa ta'e akka nuyi barruufi waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Dhaala waaqarraa. Dhaalan qaba waaqarraa dhaalan qaba faarsaa jiru jedhu. Badaan beeku faarsaa. Dhaalan qaba waaqarraa dhaalan qaba. Dhaalan qaba. Isuma tokkoffaatii wal fakkaata. Abdiitti galuuf dhaalintti galuuf wal fakkaata jechuudha. Deebi'ee sadaffaa irratti hafuura ogumaa hafuura beekumaa yeroo uffannu maaltu ta'a yoo jettanii ija qalbii keenyaatu banama. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ija qalbii keenyaatu banama. Ija sattiini iji keenya godhamu asuma ilaalte asii maqabbanee ma ilaala girgiddaa ma ibsaa kana ilaala. Iji qalbii ofii jechuun amma iji foonii kun isa argu garas arguu kan danda'u jechuudha. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u.
Jarreen amma dubbadhu kuni waa'een dhaalaas waa'een abdiisi waa'een iji qalbii kunis dhumarratti isin argisiisa hundi isaanii walidha deemu. Inni tokkos tokko wajjin adeemu. Hundi isaanii wal qabatanii adeemu. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifamee ta'u. Kanaafi namni hafuura ogumaaf hafuura beekummaa kanaan guutame yeroo hundaa iji qalbii isaatii banamaa. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Iji qalbii isaatii banamaa haala amma jiru garas arguu danda'a. Haala asitti argu garas arguu danda'a. Karaa gara biraadhaan akkamiin isiniin jedhaa ija amantiitiin ilaalamu. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Yeroo tokko tokko asitti kan namatti mul'atu fakkeenyaaf dukkana yoo ta'e namni hafuura ogumaatiif beekumaa argate tokko iji qalbii isaatii gaafa banamu dukkana duwwaan argu. Dukkana garasis ifatu jiraa jedhee arguutti qaba. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Barri kun bara dukkanaati. Barri kun bara seexan irratti akkas ta'edha. Barri kun bara baay'ee waraannammaatidha. Barri kun bara beellammaatidha. Barri kun bara qomoo irratti ka'edha. Barri kun bara haalli Itoophiyaa keessatti biyya keenya keessatti Oromiyaa keessatti dukkanaa'edha. Dhugaadha kun. Gaafa hafuura ogumaaf beekumaa argattan garuu iji keessa yeroo banamu Itoophiyaadhaafis Oromiyaadhaafis saba keenya hundumaafis dukkana amma jiru garas ifa arguutti qaba. Waaqayyoo galanni guddaan ta'u. Kun dhugaadha. Sagalee Waaqayyooti bakka ta'e waan sodaatu qabu. Abdii jira. Kiristaanni abdiin kutatu isa jedhamu miti. Eenyu sirriidha kiristaanni abdiin kutatu. Abdiin kutatu maaliif Waaqayyotu waaqa abdii itti kutatamne. Gaafa inni immoo hafuura ogumaa nutti guutu hafuura beekumaa nutti guutu iji keenya gaafa banamu dukkana duwwaan laaltan. Warri teessanii haala laaltaniirra dukkana duwwaa isinitti mul'atu. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin hafuurri ogumaa galgala kana isin argatee iji keessan qalbiin keessan isinii banamee ifa dukkana garasii waaqa isinitti argisiisu. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Warri hafuura ogumaa kana arganne warri iji isaanii immoo hin baramne kuni yeroo hundaa du'a duwwaa laalu. Gadi baanaan du'a laalu. Ol gallaan du'a laalu. Waachi deemnaan du'a laalu. Haasaan isaanii du'a duwwaadha. Xinnoo dhukkubsannaan wayyoo nan du'aa jedhu. Nam fayyaan keessan jiru. Hamma hafuura oguma godhu argannetti namni ofii isaatiin danda'ee waa ta'uu gochuu danda'u. Ayyaanichis kan Waaqayyooti bakka ta'ee fi gaafa Waaqayyo ayyaana sana nuu kenne hafuura ogumaa beekumaa nutti guutu iji qalbii keenya gaafa banamu otuu attam dhukkubsannu jireenyi jira jechuutti qaba. Waaqayyo galanni guddaan. Ameen. Jireenyi jira. Nan jiraadha. Isa Waaqayyo jedhatuun argine hin du'u. Waaqayyo natti dubbateera. Biran ga'a. Ijoollee koo miti anuma targa. Haleluuyaa. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Akka jechuutti qaba. Du'a duwwaa jechuutti kan jireenya urgaa'utti kan jireenya ilaaluutti kan jireenya dubbachuutti kan iji keenya du'a garas ilaaluutti kan maqaan isaa bara baraan kan eebbifame ta'u. Yeroo tokko tokko immoo gaddi hin gadduma hafuura gaddaa beektu. Uffatan hin gammadanii, nyaatan hin gammadanii, argatan hin gammadanii, mana ijaarratan hin gammadanii, waan inni godhatan hin gammadanii. Gadda jireenya qossomaa du'a walitti galaa ta'an baay'een warri iji isaanii hin banamne. Hafuura ogumaa gaafattan iji kee hafuuraa iji gumaa yeroo isinii banamu garuu gadda garas gammachuu arguutti qaba. Gammachuun ni jira jechuutti qaba. Guyyaan gammachuu jira. Yeroon gammachuu jira. Isa duwwaa arguutti kaatan. Harkaa dhabuu duwwaa odeessu harkaan hin jiru. Hin jiru. Warri iji isaanii hin banamne namarra akkasi. Hin jiru bakka otuu nyaatanii hin jiru. Otuu manam xaafii kuntaala ta'uu qabu waan mukoon hin beeknu waa qabbee xaafiin kuma jaata eera boru maal nyaannu hin beeknu. Isarraa hin nyaanne. Hin finne mas. Dubartittii saraabtaa sana argitaniittu daakuu seedhuma dhugaa Waaqayyo waaqa keeti. Daakuu seedhuma bexxellannee finne nyaata keenya ishee kana dhumaa harcaafnee finne du'a eeggachuudhaaf ishee dhumaa maxxanachaa jirraa jetti nama Waaqayyo sana raajii sana. Hamma dhumaatti warri baay'een akkas bakka otuu jiruuti isheen illee dhuguman jiru. Inni immoo ishee dhumaa sana dhadhayinaa fidee amantii seena dhiban. Tolettee geessuu mee seena dhiban. Nummoo otuu jiru, otuu uffannu, otuu nyaannu, otuu dhunnu kan isin dhibu. Bakka hin jiru. Maaxaat abiisa duwwaa kan odeessu. Maanni bakka yeroo hunda hin jiru kan jiru. Jirra yoo ta'e Waaqayyo galgala kan hin jiru duwwaatu hin ta'e jiraas ijattiin argitan Waaqayyo banee isinitti argisiisu. Jira yoo jennu of abdannee miti Waaqayyo qaba. Waaqni koo na waaqeffadhu Waaqeef lafti isaa guutuudha.
horiin bineensoti gaara kumaatamarra jiran kan isaati. Warqeen meetiin kan isaati. Bosonni kan isaati. Galaanni kan isaati. Guyyaan kan isaati. Halkan kan isaati. Hurjiin kan isaati. Warqeen kan isaati. Albuudni lafa keessaa kan isaati. Waan immoo kan Waaqayyooti. Kanaaf Waaqni koo anaaf provide na godha inni jennee iji namaa yoo banan malee kana dubbachuu hin danda'amu. Argee dubbatan. Kanaaf hafuura ogummaa nu godhu yeroo uffannu iji keenya yeroo banamaa iji warri baname immoo dhabuu duwwaatu hin ta'in argachuu, mo'amuu duwwaatu hin ta'in immoo boo'icha duwwaatu hin ta'in kolfu, dhukkuba duwwaatu hin ta'in fayyaa jiraachuu dubbatu jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Ameen. Ameen. Sabni Israa'el nama dhibaa deemsa karaarra deeman seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 13 isin dubbifadhaa arsiniin dubbisu. Museenii otuu saba sana fuudhee deemuutu yeroo baay'ee caqasa kutaan kun bakka ta'eef ammas nan caqasa sirriidhas bakka ta'eef. Yeroo deemuutti turanii Waaqayyotu isaan geggeessaa. Kompaasiin isaanii Waaqayyo. Guyyaa guyyaa duumessa dhaabata hoo dhaabate hin dhaabatu. Yoonni gara mirgaatti goreen goru. Yoonni gara bitaatti goreen goru. Yoonni gara kaabaatti gore gara kaabaatti deemu. Yoonni kibbatti deeme duuka deemu. Otuma deemanii utubaan duumessaa kun naqee galaana tokko biraan isaan ga'e galaana diimaa. Ce'uu kan hin danda'amu. Otuu isaan achitti bitatti galee sabni kun silaan gungumaa sabni biyya Gibxii kun Gibxiitii ba'e sabni Israa'el kun. Hin gungumaa dhumne wayyoo baanu fixuu baane awwaallee achillee jiru awwaala banne lafa duwwaa keessatti asitti banne tottorree ashawaa keessatti bineensi booftinu nyaatee nu fixe jechuutti kaa'an. Otuu kana haasa'anii yeroo galagalan ilaalan fardeenii warra Misir kan akka maalii fiigan lolaan beekamoo kan ta'an karaa dugda duubaa abdii kutachuu dhiisanii jarattii kana lakkisuu balleessinanii gaabbanii isa dhumaatiif duukaa dhufan. Yeroo kana jaallattanii jibbitanis sabi jiru sun hundumtu tokkoof tokko nuu raawwate. Ce'uu hin dandeenye. Loluu hin dandeenye. Harkaa ba'uu hin dandeenye. Nuu raawwate. Carraan jiru yoo hin bishaanitti namanee dhumuudha. Yoo hin jarri kun utuu laanuu ajjeesanii akka barbaadan nu guduudha. Mee kutaa kana dhaqee isin dubbisanii tola. Seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 13. Seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 13. Akkana jedha 14 lakkoofsa 13. Museenii saba sanaanii warra Gibxii warra argitan kan deebitanii akka kanatti lammaffaa waan hin argineef hin sodaatinaa jabaadhaa dhaabbadhaatii har'a gochaa Waaqayyo isin fayyisuudhaaf raawwatu ilaalaa. Amma Waaqayyo isiniif hin lola isin gabii argadhaa jedheera. Na dhibeen namni kun otuu hafuura ogeessa sabaru Waaqayyo biraa hin uffanneeti. Otuu kanarraa kan ka'e immoo ijisaa inni ittiin wanta haala amma jiru garas arguu dandeenyu hin banamneeti. Attam godhee kana dubbatan namni kun. Miliyoonotaan saba lakkaa'amuudha kan ittiin yaadu. Yoo dhugaa isaas ilaaltan immoo dhugaa lafarraati riyaalitii kaaduu hin dandeessanii fuuldura galaanaa bidiruun hin jiru markabni hin jiru saba amma kana kan baatus hin jiru inuma liqimsa. Karaa booddees immoo yeroo ilaaltan jarri kun hidhatan qabanii warri sun hidhataa loltoota beekamoodha leenjifamoodha meeshaa ittiin ajjeesan bara sanaa qabatanii dhufaniiru dhumiisa hamaaf hin dhumne lolaaf dhufan. Dhugaadha kun hin kaanamu. Kana keessatti garuu namni hafuura ogumaa beekumaa uffate tokko haleluuyaa. Nama meeqan jedhe nama tokko eewni Musee iji isaa banamee yeroo banamee fi galaanaan nyaatamuutu hin ta'in galaana banamuu ilaalan asirratti barreeffamee akkas jiru. Du'uutu hin ta'in jireenya ilaalan baduutu hin ta'in harkaa ba'uu ilaalan liqinfamuutu hin ta'in ce'anii karaa Waaqaa sila qabsiisana bakkaan ga'uu ilaalan maaliin bar ija isaa sana banameef kanaan kan kee harka ol kaaseetu waa tokkoon isinitti baneen saba amma isinitti dhufuutti kan har'aa kaatanii hin argitan jedheen tariin duudhaa laata maal isa beekamaa nuti du'aa dhuguma isatti argina jechuun naan ta'a namni iji isaan banamne rakkisaadha dhugumayyuu jedhe namichi kun isa dhumaa nutti mee numa dhuma kaa'ee isatti argina silas nu fixooti eega du'e namni lafaa ka'ee ittamitti argaa jechuun hafan ta'a asirra hin jiru matsaafa qulqulluu kun kan kooti
Hinta nama bakkatee bakkeetti yaadu. Deebi'eetti dhugee maal jedhe hin argitan irraafamina irroomina jabaadha. Har'a waan Waaqayyo isiniif godhu hin ilaaltu an argeeraadha. Iji koo banameera an argeera. Hin ilaaltu isinis. Hin ilaaltu. Kanaaf iyyuu irroomina. Lafa jirtanitti dhaabbadha. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Kanaaf hafuura oguma nama godhu gaafa argannu ija keenyatu banamee waan Waaqayyo nuuf kennuuf ka'e, waan Waaqayyo keessa nu dabarsu, waan Waaqayyo nu ceesisu, waan Waaqayyo keenya keessaan ga'u arguutti kaanachuudha. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame ta'u. Kutaa kana dhaqeen isinii dubbisa achumarra jira. Lafa nama sila isinii dubbisaa ture Efesoon masararraa isinii dubbisa. Waa'ee qabxii lammaffaa sadaffaa nama haasa'aa jiru kanas achumarra jira isinii dubbisa. Akkana jira boqonnaadhuma tokko lakkoofsa 17 sanarraa darbe maanni waamichi abdiin maal akka of keessaa qabu ulfinni warra Waaqayyoof qulqullaa'aniif darbanii haalachuudhaan argachuuf jiran badhaadhummaan isaa maal akka ta'e beekuudhaan iji qalbii keessanii akka isiniif ibsuuf kadhata kooti. Iji qalbii keessanii akka isiniif ibsuuf kadhata kooti. Isa dhumaan isinii dubbadhee raawwadhe inni dhumaa yeroo hafuura ogumaa beekumaa uffannu ni dhumaa maaliif barbaachise yoo jettanii humni Waaqayyoo inni nu gidduutti hojjetu maka guddaa ta'e hubachuutti kan. Humna eewun jedhe humni Waaqayyoo inni eessatti hojjetu nu gidduutti hojjetu. Warra dadhaboo fakkaatan gidduutti hojjetu. Warra wal dhaaluu fakkaatan gidduutti hojjetu. Haaleluyyaa ajaa'iba. Dhuguman isiniin jedha. Yeroo tokko tokkoroo dhukkubsatoo sirri dhukkubsatan fayyanii ka'an na dhibana. Maali Waaqayyo? Warra waan beekne waa'ee kibinaa warra hin baranne waan tokko warra hin baranne gidduutti ofii isaatiin hafuura isaatiin dhufee yeroo dinqii kan hojjetee kaasu. Humni Waaqayyoo inni guddaan inni safara hin qabne nu gidduutti hin hojjetu hammam akka guddaa ta'e barra jechuudha. Humni nu wajjin jiru hammam akka guddaa ta'e barra jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Qabxii gurguddaa afur hin dubbadde. Hafuura ogumaaf ogeessota isin godhuu beekuma isinii kennu. Isiniin kana dharoo Phaawulos jedhu salphaatti fakkaata. Har'a nuufis kan nu barbaachisu maka. Maaliif yoo jettanii hafuura oguma nama godhuuf hafuura beekuma nama godhu gaafa argannu abdiin keenya itti waamamne maal akka ta'e hubachuutti kan. Abdii duwwaa moo miti dhaalli nuyi itti dabarru Waaqayyo kan nuuf qopheesse ga'een nuuf kenname hammam akka ta'e barra. Dhaala ciqiccii hin qabne jechuudha. Mormii kan hin qabne falmii kan hin qabne jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Deebinee immoo kara duwwaatu hin ta'in iji qalbii keenyaatu nuu banama. Namni iji qalbii isaa banameef immoo diina duwwaan laalu mo'icha sin laalu. Dhukkuba waan laalu fayyummaa akka jiru sin laalu. Boo'icha duwwaan laalu kolfis jira yaadu hin laalu. Hidhi duwwaan xuuxu gammadee burraaqa. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Dhumarratti immoo yeroo hafuurri ogumaa nama godhuuf beekuma nama godhu gaafa argannu maal beedaa humni Waaqayyo inni hundaa ol ta'e nu bira jira. Nu wajjin hojjetaa jenneetu beekuu dandeenya. Arra deebi'een kutaa kana isin dubbisa. Lakkoofsa 17 kaase. Boqonnaa 17 lakkoofsa boqonnaa tokko lakkoofsa 17 kaase. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abbaan ulfinaa hafuura ogeessota isin godhu. Waaqayyoon beekuu isinitti mul'isu akka isiniif kennuuf nan kadhadha. Maanni bu'aansa waamicha abdii maalii of keessaa qabu? Ulfinni warra Waaqayyoof darbanii dhaalachuudhaan argachuu jiranii maal akka fakkaatu? Iji qalbii keessanii akka isiniif banamu. Kunis nuyi warra amannee fi humni isaa safara malee guddaa akka ta'e Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Wantoota guddaa arfan kan argan akka kutaa kanaatti. Akka Phaawulos Efesoon boqonnaa 7 lakkoofsa 15 kaasee jirutti malee kana duwwaa dhachaatti. Hafuurri oguma namatti godhu yeroo uffannu kana duwwaa miti. Matsaafa qulqulluu keessaa kutaa baay'ee argachuu dandeenya. Akka kutatti kanaatti garuu akka Phaawulos jedhe akka oobdii kanaatti akka kontekstii iddoo kanaatti garuu Phaawulos kan inni jedhe kana gaafa isa uffattan gaafa hafuura oguma isin godhu gaafa hafuura beekumaa argattan wanta gurguddaa afurtu isin keessatti taa'e. Tokkoffaa akka warra abdii kutateetti jiraattan abdiin keessan guddaa akka ta'e beektu. Lammaffaa akka warra dhaala dhabeetu hin ta'in akka warra dhaala qabuutti jiraattu. Sadaffaa iji keessan isheen asiin waan laalu banamee isa sagarasii ilaaltu.
Afuraffaa akka nama humna dhabee baduuf jettuu ta'ini humni waaqayyoon safaran qabne isin gidduutti akka hojjetu bartu. Maal barbaanne kanarra? Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Har'as taanaan jireenya keenyaaf kana barbaachisa. Anaaf kana nawwa. Isiniifis kana nawwa. Sagalee waaqayyoos Phaawulos warri dhaabateera ta'e ergaan anaaf isinis kanuma. Namni kana qabu immoo isa gara biraa hin dhabu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Abdiin jira. Abdiin jira. Abdii qabna. Abdii qabda obboleettii. Abdii qabda obboleessa. Warra abdii kutattan. Warri bitaanis ilaaltanii mirgaanis ilaaltanii haala jiruun abdii kutattan. Abdiin kutatinaa. Ilaalaa sadaffaa irratti maal hin jedhe? Ijatu banaman jedhe mini? Yeroo iji banamu abdii sana ilaaluutti ka'u jechuudha. Walidha sila siliin jedhe. Iji keessan yeroo banamu maal hin ta'e lattamittiin abdii kutadhe naalatti kanaa jedhe. Hankoo kana garas jechuutti qabu. Kana caalama jechuutti qabu. Hankoo safaran qabu jechuutti qabu. Yeroo humna dhabdanii waanuma isinitti fakkaatu immoo Kiristoos inni humni isaa safaran qabne naa wajjin jira hin hojjeta naa wajjin hojjechaa jira. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Isa kana Phaawulos kan inni hawwu. Har'as galgala kana saba Waaqayyoo kan isin hawwu akka nama Waaqayyootti kan. Kottaa Waaqayyo gooftaan maccaa ammayyuu badhaadhuma isaarraa hafuura ogumaatiif hafuura beekumaa galgala kana maqaa Yesuus Kiristoosiin tokkoon keenya irratti dhangalaasu. Ameen. Safara malee nan jedha maqaa Yesuus Kiristoosiin. Safara malee Waaqayyo badhaadhummaa isaarraa hafuura ogeessota nama godhu, hafuura beektota nama godhu, isa Waaqayyoon beekuu namatti mul'isu. Haaleluyyaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin tokko keenyatti dhangalaasu. Ameen. Yoos obboleessaa obboleettii abdiin kee guddaadha. Abdii eebbifamaan qaba. Na eeggata jettee gammachuudhaan baatee galta. Haala dhiifte. Yoos haaleluyyaa. Yoos har'a lafarraa laafa taakkuu tokko dhabde lafarra ciiftu illee dhabde dhaalan qaba. Dhaalan qaba waaqarraa jechuutti qabu. Dhaala namni harkatti hin qabne kan Waaqayyoon haa qopheesse. Manan qaba iddoon qaba jechuutti qabu. Yoos iji kee banamee isee naannoo kee si marse duwwaatu hin ta'in isa sagarasi. Lolee Giyaazmitiin yeroo warri Sooriyaa dhufanii marsanii Eeliyaasin ta'a calqinee waan tokkotti hin fakkaatu. Banneerraa warri Sooriyaa nu marsanii jedhan. Elsaa warri Sooriyaa nu marsanii jedhan dhagee. Elsaadhaan. Elsaan iji isaa banameera hafuura ogeessa godhu qaba bakka ta'ee fi waan tokkotti hin fakkaatu sodaatu. Jirattee reemeerinnaan hin jirani waan tokko jedhaan hin argine. Giyaaz hin argine. Hafuura gumaan arganne. Hafuura beekumaan argamne. Iji isaa warra Sooriyaa maan fardee warra Sooriyaa, eeboo warra Sooriyaa, gaachana warra Sooriyaa, fardeen abiddaa konkolaatoo isaanii ilaalan. Waan godhu dhabeetu yaa Waaqayyoo jedhe Elsaan. Ija garbicha kanaa bani. Hafuura ogumaatti dhangalaase ija isaa bani. Isa ijaan mul'atu warra Sooriyaatu hin ta'in isa gara arguu danda'u. Isa booddee waan isaan beeku gadi beetu yaa gooftaa koo fardeeniif konkolaataa abiddaan argee jechuutti ka'e. Haaleluyyaa Waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u. Yoo sigaa hafuura ogumaa gaafa argattanii iji keenya see asirraa ka'ee isa sagara si arguutti ka'a. Kana duwwaamsa dhuma hafuura ogumaa beekumaa gaafa argattan yeroo sana isin humna jabaa qabdu. Maaliif humna Kiristoos safara malee taane guddaatu isin gidduutti akka hojjetu bartu. Waaqayyo gooftaan maccaa hunda keenya gargaaru. Sagalee kanaan mudhii keenya jabeessu hidhatanuuf Waaqayyo godhu Waaqayyo isin haa eebbisu xumureera.